Achama harka fuune akkam jirtu qaqqaaliiwwan hiriyoota koo bakka hundumaatti kan argamtan biyya keessa biyya adda addaa keessatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoo ani nagaa koodha isinillee baga nagaa taatanii bakka jirtan hundumaatti waaqni nagaa isiniif kennee nagaadhaan yeroo kanaaf saayitii kana baga geessan siniin jechuun jaalladha. Hamma yoonaatti maatii naaf taatanii kan jirtan na hordofaa waanan maxxansu sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan koomentii gochuudhaan akkasumas chaanaala koo guddisuu keessatti qooda kan qabdan ulfaadhaa fayyaa ta'a guddaa galatoomaan isiniin jechuu jaalladha. Ittaansuudhaan hamma yoonaatti maatii kan naaf hin taane kan waliin barre yoo jiraate yuutuuba yaadishii mararaa yookaas chaanaala yaadishii mararaa jedhu kana sabiskiraayib koomentii like share gochuudhaan na hordofaan isiniin jedha. Wal gargaaruun aadaa keenya haa ta'uun asumarraan dhaamsa kooti. Egaa guyyaa irraa mata duree bareedaa irraa baratama jedhamu tokko qabadhee dhufeen jira. Isa dursa weelkaam baga nagaadhaan gara chaanaala kootti dhuftan jecha hamma dhumaatti akka isin dhaggeeffattaniif affeerraa kooti. Isin affeereen jira irraa barattu waa tokko ergaa irraa hubattu jedheetan yaada tokko isinii qooduu barbaade. Mudannoodha namoonni baay'ee keessan mudannoo keessanii hiriyaa keessaniif qooddanii maatii keessaniif qooddanii nama kufalchiisa yoo ta'e itti kolfitanii nama bohaarsa yoo ta'e itti bohaartanii waliif sheer goggochaa turtanii ammallee sheer waliif gochaa jirtu. Egaa anis isuma kanaan mudannoo tokkoon qaba. Gaafa biyya keenyarraa gara biyya tokkootti adeemnu wantoonni nama mudatan danuu ta'uu danda'a. Haalli nyaataa illee mudannoo ta'uu danda'a. Haalli uffannaa, haalli hojii waa baay'ee jechuudha. Keessumaa nuyi shamarran biyya Itoophiyaarraa gara biyya Arabaa gaafa deemnu Araba qofaa miti biyya Itoophiyaarraa gara biyya guddateetti carraan adeemsaa yoo nu qaqqabe yookiis warra adeemanii jiranii mudannoolee hedduu qabaachuu danda'u jechuudha. Keessumaa aadaan biyya Itoophiyaa fi aadaan biyyoota kan biroollee iddoon itti wal faallessu ta'ee haala nyaataaf beektu yoo ta'e biyya keenyatti harka keenya dhiqannee nyaata keenya bira buuna. Kun suniin hin jiru maankaadhaan nyaachuun fal'aanaan nyaachuun hin jiru. Garuu biyyoota gurguddatan yookaas biyyoota adii kana keessatti kunillee mudannoodha jechuudha. Iddootti mudannoo ta'uu ni qaba. Kunillee mudannoodha. Garuu isa keessaa ani mudannoon biyya Arabaatti na mudate baay'eetu jira. Isa keessaa garuu mudannoon tokko dhugaadhaan kan wal qabatee fi namni illee irraa barata jedheen isiniif sheer gochuu dhufee jira. Hamma dhumaatti na dhaggeeffadhaan isiniin jechuu barbaada. Egaa biyya Arabaa kana dhufee naannaa ji'a ja'affaa akkas ji'a torbaffaa gidduutti mudannoo tokkotu na mudate. Mudannoo kanas maatiin bira galuu silkii naaf bituu didanii akkas gara waggaa tokko na tursiisanii naa bitanii waggaa tokko gidduutti silkiin maal akka ta'e iyyuu hin beeku. Umaa silkii qabadhee jechuudha. Kan isaaniillee yoo isaan maatiidhaaf miiseejii barreessidanii natti kennanii tachii isaanii yeroo jalqabaatiif isaanirraa fuudhee waan hin qabadhee fi otoon qubee tokko qubee lama hin barreessiniin saayitiin harkatti dhume jechuudha. Sodaadheen isaanitti deebisa. Silkii naa bituudhaaf fedhii hin qabanii xumura jala itti deddeebiidhaan gaafa rakkisu silkii fedha isaaniitiin naa bitan jechuudha. Isa dura garuu guyyaa tokko mudannoon na mudatee akkas ture. Dubartiin isheen biraa hojjedhu obboleettii qabdi. Obboleettiin isheef mucaan ishee mana madamii kiyyaa dhufte. Gaafa isheen dhuftu silkii harkatti baattee dhufte jechuudha. Silkii baattee hin dhufne baadhee dhufe jette isheen nu biratte jechuudha. Gaafa dhuftu silkii ani qabadheen dhufe silkii naa kennaa itti bahuudhaaf jette silkii ishee obbukkeedhaa dhabde jechuudha. Hin barbaadanii hin dhabanii isheen silkii qabattee hin dhufne silkii manatti irraanfattee boorsaa duwwaa manatti qabattee dhufte jechuudha. Qabattee dhufte galiitii jalatti silkii koo fideeraa maala dhufu malee maaltu fuudhee namni ormaanikaa akkasiin beektan maatii sana keessaa ana qofaadha. Uma barbaadu inuma barbaadu animmoo afaan hin dandeenye afaan dubbachuun eegalle jechuudha. Sana booda did you see my telephone naan jette.
innaan irruma keessa lakkiin jedheen sababni isaa itti hammeenyatti si yaanne ani irruma keessan isheedhaaf lakki nuu hedheedhuman deebisee fi inteessee xiqqoo turanii numa barbaadanii soofaa gidduu deemanii barbaadanii kutaalee adda addaa deemanii barbaadanii achi siqanii walitti gugungumuu eegalan isheetu fuudhe waan jedhamu jechuudha. Madamiin kiyya immoo baay'ee na amantii baay'eetti na amantii waa'ee waa fuuchuutti jechuudha. Yeroo baay'ee haati ishee nu bira jirti. Haati ishee gaafa isheen waa'ee waa fuuchuu irratti na shakkitu. Nan shakkeen ani uumaa tokko qabeenya keetiif han dhufetu hin taane yookiis kan kee miidhuuf yookiis kan kee dabarfachuuf han dhufetu hin taane kanuma koo hojjedhee itti fayyadamuudha. Nan shakkiin waan mana keetii nyaadhee mana keetii dhuguu fi ani wanti biraa waan sirraa barbaadu tokkollee hin jiru. Miindaa koo qofitti naa kennin jedhaanii na amanti jechuudha dubartii isheen bira jiru. Isheen akkan hin fuune ni beekti garuu obboleettiin ishee sun bakkeerraa dhufte suni isheetu fuudhe waan jedhamu yaada natti galagalchite jechuudha. Kutaa koo seenanii ani immoo kutaa ceesichaa fi ishinti beetii tokko qofaan adda isaanirraa adda fayyadamaan seenanii barbaadanii wanti tokkollee hin jiru. Ani immoo baay'ee dura na sodaadhasii na rifadhasii maaliif orma gidduu waan hin jiruuf na miidhuu danda'u na rukutuu danda'u rakkoo tokko narraan ga'uun jedha yeroo kan zim jedhiidhuman isaan sodaadha jechuudha. Rakkoolee hedduu waan ta'uuf biyya Arabaa kana keessatti situ fuudhe malee naan jedhanii alana hundi isaanii natti dacha'uu barbaadan jechuudha. Ammallee madamiin ofitti waamte fuuteetta yoo ta'e akka tasaa fuute yoo ta'e siifan bitaaniyyuu silkii fuuteetta yoo ta'e fidinaan jette. En fuunan jedheeni bakka daffareedhuma jechuudha. Gaafa dhugaa qabanii yoo boo'anis yoo kolfanis dhugaan ofii nama galcha wanta jedhamuufanii mudannoo kana isiniif kaasuu barbaade. Dhugaa qabdu taanaan eenyuuf hin pherpheraminaa. Otuu dhugaa qabdanii maqaan keessa yoo bade otuu dhugaa qabdanii waanuma kamirrattu jechuudha. Waanuma kamirrattu qaamni biraan tokko yookiis namni biraan tokko waan sin hin godhin gooteettaa balleessiteetta yookaan miiteetta yoon siniin jedhe boossanis kolfitanis dhugaan afaan qaba hin dubbata jechuudha. Guyyaa sana akka ajaa'ibaattan of ajaa'ibsiifadhe hin fuune difratiidhumaan hin fuune ani nargines hin fuunes hin jedheeni baay'ee ittinnaan jechuudha. Isaan baay'ee namuu dhiise sana yookiis isaan jala pherpheramuu dhiise isheedhuma fuudhedhanii guutummaa yaada narra kaatanii obboleettiin isheedhuma fuudhe moobaayila koo namni biraan hin fuuneetti intalli isheellee sumatu fuudhe waan jedhamu naantineetteetti jechuudha. Kana jettee afaaniin waliin hubannu baay'isnee waliin hubannu isheen kan kooti immoo mallattoodhaanis ta'ee qaamaanis ofitti waamtee siifan bita silkii kana situ fuudhe yoo ta'e fidinaan jettee hin fuune bakka sireesii matti ta'eetanii hin fuune jedhaanani silkii sanii booda waan godhan dhaban jechuudha. Waan godhan dhabanii tarkaanfii biraan irratti fudhachuudhaaf narkatti hin argine akka tasaa ta'e immoo kaameraanis mana keessa hin jiru. Ani innaanis baay'ee jechuudha. Maaliif dhugaa waanan qabuu fi moobaayila amma naga'u mitiiti maatii waliin jiraadhu saantima keessaniif iyyuu nan shakkinaan jedhaanii karaa amma kana deemee dhufuun koo dafqee hojjetadhee birrii tokko birrii lama argachuufidha malee dafqa karaa jallinaa fidootuu ta'eeti biyya koo keessatti dafqa karaa jallinaa karaan fidan hedduudha waan ta'eef dafqee otuun dafqiin qarshii karaa biraatiin fidachuu nan danda'a garuu dafqee lafa kanarratti waan tokko hojjedhee of fayyaduudhaafan biyya koo gadhiisee bahe malee kanaaf hin baane wanti jedhamu sammuu koo keessas waan jiruuf afaanis of danda'e akkasitti taasa'uu dhaabaadhus yaadaan inuman ibsaa fi isa dursas waa'ee waa fuuchuu kanarratti haati yeroo baay'ee gaafa qarshii lakkooftu mana natti cuftee lakkoofti yeroo baay'ee nan boo'e jechuudha. Dhugaa guyyaa baay'een boo'e dubartii ishee na fiddetti illee yeroon itti himadheen qaba. Haati kee mana natti cuftee qarshii ishee lakkoofti kan kee qodaasi sirreessiti waan akkasii yaaddu taanaan yeroodhaan of biraan adeemsisaa utuu rakkoon tokko uumamiini an nama kana godhu miti ani nama waaqayyoon sodaatudhan jedhaanii hin beekti dubartiin bira jiru jechuudha. In taa'anii manatti galanii silkii mana xiqqoo turanii silkii argani. Silkii arganii baay'ee rifatan jechuudha. Baay'ee rifatanii
sana booda madamii kootiif bilbilanii silkiin soofaa gidduu jira, soofaa gidduudha argame, silkii asumatti dhiisnee deemnee utuu jallisuu barbaadaniiti dura waan shakkaniif dura waa'ee koo dhibba keessaa dhibba ishee fuudhe waan naan jedhanii fi silkii sana dhoksanii hin dhabne isheetu fuudhe jedhanii natti deebisuu ni danda'u jechuudha. Garuu dhugaan isaan qorqoree waan godhan ifaa ifatti silkii akka manatti gatanii dhufanii bilbilanii yeroo sana lakki dhiifamadhanii anaanin illee akka dhiifama na gaafachuu godhan jechuudha. Dhiifama itti sinaarree itti sin qabamne sababni isaa dura sinnaani kanan dura na'uu dhiisee fi isaanis kan na shakkanii fi akkam ta'e jedhee isaanii wajjin soofaa gidduu deemee barbaadee mana keessa olii gadi fiigee hin barbaanne jechuudha. Sababan isaan waliin fiigee hin barbaannee fi sammuu kootti amanee waan hin jiruuf ofitti amanamummaa ofii kootii waan hin qabuuf ammatuun kee jala fiigee barbaadeessi hin beektii waan fuutee fi ishee akkas taate naan jedhu. Kanaaf isaan jala phirphiramuun naqne zim jedheen yeroo isaan barbaadaa turanis zim jedheen isaan laalaa ture. Erga argamee madamiin kan koo ani durayyuu akkatiin fuune naan beeka. Kanaaf an ofitti waamee si gaafadhe isheen illee kan naan jette deebistee jechuudha. Silkiin argameera naan jette jechuudha. Maal jechuuf hin jedhee mudannoo kana guyyaa sana mudannoowwan jiran hedduun jiru. Mudannoo baay'een qaba isinillee kan qabdanii garuu guyyaa sana waa tokkoon amane jechuudha. Akka amantaa kootti Waaqayyo gaafa boo'anis gaafa kolfanis namni tokko dhugaa qaba taanaan dhugaa sana ofii isaatiin karaarra buusee deebisee galcha wanta jedhamu jechuudha. Kan na dhibee kan silkiin sun badee argamedha. Baduu isaatu hin taane haala inni itti argamuu isaan na ajaa'ibe. Kan maatiin silkii isaanii manatti gatanii dhufanii utuu kaaduu danda'anii utuu isheetu fuudheedhanii natti dabsuudhaaf karaa qabanii dursa sababni isaa isheetu fuudhee beekaa akka kanatti zim jettee nu cufti waan jedhanii fi natti murteessanii waan deemanii fi mana ga'anii silkii keenya hin argine isheetu fuudheeti hakaffaltuutu jedhaniis miidhaa tokkotu narraan ga'anis hin danda'u turan. Sababni isaa maatii guutuu keessa ana qofaa torma jechuudha. Garuu dhugaan yoo boo'anis yoo kolfanis deebi'ee dhufee namaa galaa jechuu barbaadeetanii dhaamsi koo isa kana fakkaata. Dhugaa qabdu taanaan dhaabbattanii ilaaluun gaariidha. Itti ariifachuu miti. Sababni isaa ofii ariifatutu hin taane dhugaan ni ariifata. Soba dursee ni ariifata dhugaanii. Dafee nama qaqqabaa jechuufan jedhee dhugaan fira ofiidha. Dhugaan biyya ofiidha. Dhugaan maatii ofiidhaan isiniin jedha. Galatooma fayyaa ta'a. Turtii keessaniif ulfaadha. Bye.